Fruitu. Furitu. Iya jira. Aga jiraate. Mee beeka. Oye. Waa'ee Yesuus kana beektaa nagaan siif haa ta'u. Si dhagaan ture Yesuusii waaqa miti jechaa turte. Yesuustu jedhee bara anaami. Atarraa waggaa 2000 lafaa dhalattee Yesuus waaqa miti ettaa erge. An 2000 dhalanne boone ani jechuun an deengaddaan dhaladde. Siti dhalateen jedhe miti waggaa 2000 booddee erga Yesuus biyya lafaarra ture uumamtee. Yesuusoo yoom dhalate? Umriin isaa meeqa Yesuus ni beektaa? Isa nan beekaati fakkeenyaaf. Meeqa umriin isaa meeqa? Ani Yesuus irra dullachaa bara. Yesuus waggaa 33 ana 40 keessaan jira. Maaliin dhaggeeffadhu si gaafachuuf hin deemaa jira. Ayyee Yesuus waaqaan yeroo takka firiin illee shaadaan qabadhachaa jirti dubbisaa jirti. Shaada qabdi yuna firii. Koo hin gaafata beekaa koo inshallah shiroo habibi. Firii. Firii. Okay, anche sin dubbatu. Beekaa maal jette gaafadhu mee? Maal jette? Yesuus waaqaa miti jettaayi naan jette. Yee duuka bu'oonni isaa fakkeenyaaf goosfaa jechuudha. Gooftaa keenya waaqa keenya jechaa turani. Hin jenne. Maalirra dhaabattee waaqa malee hin jenne. Waaqayyoo keenya hin jenne. Eeshi viidiyoo na baasuu hin danda'u. Phexros lammaffaa lakkoofsa tokkorra dhaqii na baasa. Phexros irratti eenyu barattoota Yesuusii Phexros irra dubbate? Phexros ofii masaa dubbate. Maal jedhee dubbate? Siif hin baasaa. Gooftaa keenya waaqa keenya Yesuus Kiristoos jedhee dubbata Phexros. Isaa jedhe moo Yesuus Yesuus ani gooftaadhaa si ani waaqaa si jedhe moo qaama biraa firaa Yesuus akkanuma jedheen? Waa'ee qaamaa siin hin jenneen fakkeenyaaf Phexros duuka bu'aa gooftaa Yesuus sanaa ture duukaa ture. Waan jedhe Yesuus Kiristoos hayyee Yesuus Phaawulos faales ani ilma namaati jedhe Yesuus. Ni kijibe moo dhuga dubbate Yesuus? Sansiin jedhee kana sansi gaafadhe naa deebisii. Waan si gaafadhe ani dubbii Yesuusin sitti mujiraatti kan kaa'ate waan xixiqqoo qolaasee fi hojii waan natti himte waan jedhe Yesuus Kiristoos yaa beekaa konko wallaalaa naafetillee waaqayyoon godhini Yesuus Kiristoos ani ilma namaati barattoota isaatiin jedhe moo jenneen. Phexros inni Yesuus ijaaf ijatti wajjin gurbaan sansin gaafanne argee miti waan jedhu Yesuus barattoota isaatiin ani ilma namaati jedhe moo jenneen. Maaf gaaffii natti deebista maalirra dhaabattee waaqa miti. Waan sin jedhe ani dubbii Yesuusin sitti hima dubbii Phexros fi Phaawulos natti hin himin dubbii Yesuustu dirqama dura dubbii waaqayyo abbaatti aana taan qaamni biraa achi booda dhufa. Waan jedhe Yesuus Kiristoos ofii isaatiif namni ofii anarra namni ana beeku jiru waaqayyo gaditti. Yesuus Kiristoos ani ilma namaati yeroo jedhu hin kijibe moo dhuga dubbate? Gaaffii si gaafadhe erga naa deebiste maaf hin dabartu gaaffii keettatti? Dubbii Yesuus ni fudhatamuun fudhattu. Qo'ee si kan mirga naaf kenne sansi gaafadhe naa deebisi isaa booddee. An Phexros wanta natti fidi waan Phexros jedhe Phexros isa isaa fuudhee dubbii kana Yesuustu ani gartee waaqa jedhee itti hime. Maaliin isa caaltee Phexros isa bira ture argaa ture waaqa qo'ee isa. Ani dubbii Yesuusin sitti mujira dubbii Yesuus Maatiyos Marqos Luqaas Yohaannis keessaa ergaa Phexros xixiqqoosi si gaafachuutti jiru ergaa si gaafachuutti ergoota ergaa Phaawulos katabe si gaafachuutti jiran Phaawulostu barreesse kanneen. Jalqabumayyuu hubannoon kee baay'ee dadhabaadha malee wangeelli bareedomaatu dadhaba beekaadhaa miti ayyee dubbii Yesuus ni fudhattaa beekaa egaa beekaa taate. Dhaggeeffadhu wangeelli seera uumamaadhaan mul'ate Yohaannis guutummaan isaa abaluu jedhee wanta hin jiru. Yesuus Kiristoos dubbate moo dubbanne ani ilma namaati jedhee sirratti beekaa egaa beekaa fi hin jette ani wallaala si biratti. Yesuus isaa dubbatu namni barbaade haa dubbatu. Yoo sa'aa gubuu barbaadde beeka nagaan jiraadhu waan si gaafadhe wangeela Maatiyos takka Yohaannis Luqaas Marqoos irratti barnoonni Yesuus bakka biraa keessa yeellam kakuu moofaa keessa hin jiru gartee Luqaasiin booda takka hin jiru kitaabota Yesuus Phaawulos barreesse keessa barnoonni Yesuus biyya lafaarra kan jiraate amata gartee sadeenii fi ji'oota muraasan kan jiraatan Maatiyos Marqoos Luqaas Yohaannis bichaa keessa jira bakka biraa takka hin jiru kallattiin inni biyya lafaarra deddeebi'aa barse Maatiyos qofa keessa jira waan si jedhe Yesuus Kiristoos ani kanis gaafadhe jaarraa 200 yookaan immoo jaarraa tokkoffaa dura warra turan abbootii amantaa kiristaanaa osoo hin taane duuka bu'aa Yesuus Kiristoos wajjin kan ture waaqa keenya gooftaa keenyaa jedhee dubbatati maali? Ani waan sitti haasa'u jiru waan qaamni biraa ani dubbii Yesuus si dubbataan jira dhugicha ani waaqayyo irraa dhageessanitti himeera jedha Yesuus dubbii waaqayyo irraa dhage Yesuus ani ilma namaati jedha
Yesuus ilma namaati jettee hin amantaa beeka yoo wallaalaa taate malee. Inni waan jedhameef qaba isa sababa qaba inni kun ani Eeyyeni aan amana jedhi. Okay, sanis waan jedheef qaba itti deebina. Waan sin jedhe dubbii Yesuus hin fudhattamuun fudhattu beeka. jalqaba na si gaafatetti maaliin ergamoota sana caaltee waaqa miti jettaan siin jedhe ati. Kunoo Yesuustu jedhe ani waaqaa miti jedhe nama jedhe Yesuus. Akkasi. Amma si deebise. Duuka bu'aan gooftaa Yesuus wajjin ture waaqaa jedhe. Kuni dantaasaatiif jedha ani Yesuusin fudhadha malee duuka bu'aa maaltu na galcheen mina gabbaani. An dubbii Yesuusin fudhadha. Ati dubbii Yesuusin fudhattu. Ni fudhattaa dubbii Yesuus. Dubbii Yesuus guutummaa macaafa qulqulluu keessa kan jiru hundumtuu dubbii waaqaadha dubbii Yesuusidha. Isa achumatti dhaabatu rakkoon qabu. Dhaggeeffadhu deebise. Sa'aan gubin don't waste my time. Sa'a keetilleen gubu gurba. Waan siin jedhe duraan erga dubbii Yesuus fudhatte dhaabadhu erga dubbii Yesuus fudhatte. No kana duraan ani jechuun gara namni gamas akka makiinaa konkolaataa na qabee kana noofu miti. Ani nama jechuun baandira dhaabbatan eeyyee takka miti irra walii galee kan biraatitti gaafitti aanutti next chapter itti waliin deemu. Dubbii Yesuus beekaan fudhatamoo hin fudhatu. Isa mati dadhabde mini dhiiseera dantaasaa jedheette hiika isaan beektu dantaa mataasaa. Ani okay sambootee deebe gurba Bacali welcome. Beeka dubbii Yesuus Kiristoos ani ilma namaati yoo yaa saba ana ajjeesu maana barbaadanii Abrahaam kana raawwanne Yohaannis keessa jedhu ni fudhattamoo hin fudhattu. Ati fudhatteetta moo hin fudhanne san si gaafadhe. Kamme ani hin fudhadhu an wangeeluma keetu hin fudhadhu an wangeela kee hin fudhadhu ati wangeela kee ni fudhatta ana maana gaafatta wangeela keeti kuni. Maaliif dogoggorattee afaan bantaree sirrattati? Waan siin jedhe waan dubbiseen sitti mujjira because bakka takkatti kaan Yesuus ofii isaati ani fakkeenyaaf sit dhufeetiin umriin kan koo yaa beeka ani didamin siin jedha namni biraa dhufee hiriyyaan kiyya dhufee abummaa saamata 30 siin jedhe kuni wal diiga waan contradiction is gonna kick akkana warra kutaa jechuudha waan siin jedhe ani dubbii Yesuus jalqaba abbicharraa kee dubbii Yesuus waaqarraa dhagee barsiisuu si dubbachuu jira barattoota isaa sin gaafan Yesuus Kiristoos ani ilma namaati jedha goobasi fudhattamoo hin fudhattu naan fudhadhu jettee walii galle hin fudhadhu jettee maaliif siin jedha. Tole barattoonni isaa waaqa jedhaniiru ati san fudhattu arraa. Ani guutummaa wangeelaatuun fudhadhuun siin jedhe boo goobasi maanatti deebita ati wangeela kana ni fudhatta. Gurbaan akkamii xeenaansa? Waaqadha jedhee jedhamee qo'yaasan waan sanii ustaate waan sanii hin jennee gurbaan afaan nama baay'ee ergataa jira yoo inni deebisu gaggeessaati kan biraa gurbaa carraasii kana dubbii Yesuus ni fudhattamuun fudhattu. Har'a peenteen na bira dhuftee gaafii takka deebisuu isa dandeessi wangeeluma si ganti malee asitti akka quraana sitta gaafaan an gaafii waan kana ol qabe quraana si fakkaateemi quraanaa miti. Lakki dubbii Yesuus nam fudhadhaan obboleessa koo dubbii Yesuus nam fudhadhaan. Yesuus hayyee goobas aanillee akkasi walii galle Yesuus Kiristoos yeroo ani ilma namaati jedhu ni kijibe moo dhuga dubbate? Waan jedhameef qaba malee inni aboo waan jedhameef ani ilma namaati jedhe Yesuus ni kijibe moo dhuga dubbate beeka? Sabab amma fakkeenyaaf asirratti yoonni sababaati arra dhalattee dheengadda Oromiyaa keessa dhalattee sababa wangeela haareetti irra nuun barreessu waan jedhe Yesuus Kiristoos ani ilma namaati ani dhugicha isa Waaqayyo wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti meera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaadan jedhe ani nama jedhe ni kijibe moo dhuga dubbate gurbaa. Wangeela Maatiyos wangeela Yohaannis 10:30 irratti aniif abbaan tokko yeroo jedhu boqonnaa san siin jechuutti hin jiru ani boqonnaa siin jedhe kuni kan Yohaannis 8:40 irratti Yesuus Kiristoos ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessinitti meen jira isin ana nama wangeela Maatiyos boqonnaa gartee meeqa boqonnaa 8:10 irratti Yerte ilmi namaa isa bade oolchuuf dhufe yoo jedha Yesuus Kiristoos ilma namaa jettee itti ni amantaa? Ati afuufuu malee nama dhaggeeffachuun beektuu namichoo maanta na dhaggeeffadhu bakka dhiira finna wallaala haal gootaa miti gaafa beekaa jedhe maqaa faallaatiin arra beekale jechuudha eegaa hanqas booda abbaa caalii hojjaasaa waamee bakka lallaba deemu abbaa caaliiti hojjaasaa baarakallaa abbaa caalii haase abbaan caaleen jira natti fakkaatamuun jirta Abuu Talhaa jirtu haasawaayyaa jirannaan maal abbu muwaazinu jilaan kutinaafa
Abbaan jiru yoo na taate natti tola yookiis amma isaan dhufanitti haasa'uun fedhanis. Barattoota Yesuus keessa namni takka Yesuusii Waaqayyo jedhe jira ante mucaan amma akkas jedhee bahe. Ilaame Booko. olaa bara dura. Abbaa caaliin jedhama kuno. Koo maqaa koo kana. Abbaa caalee nagumaa jirta. Nagaa nagaa. Nagaa akkuma ati beektu ani kiristaana Kiristoositti amanudha. Caaffata qulqullaa'aa 66 illee nama amanudha. Akkasitti amantulleen hin beeku akkoti beektuudhaan jettee garuu kiristaana jechuus ani maqaadhuma isaan dhagaye malee macaafarraa kiristaana kan jedhamu argeen beeku amantii ta'uu isaadha. Mee Yesuusiin maal jettee amantachi keessatti shime kiristaana yoo ta'e rakkoon qabu. Kiristaanni tokko Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu ofii godhatee fudhata. Du'a keessaa jireenyatti dabarsa jedhee fudhata. Gahannamiin akka hin galleef abidda bara baraa ooluudhaaf Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedhee fudhata. Kun dhugaa macaafa qulqulluun lafa kaa'uudha jechuudha. Fayyisaadha. Fayyisaa lubbuusaa fayyisaa isaa godhee fudhata uummanni kiristaanaa hundinuu. Uummata kiristaanaa hundumaaf otoo hin taane biyya lafaa hundumaaf kennamee warri kiristaanotaa garuu eeyyee akka inni fayyisaa nama hundumaa ta'etti amanee fudhata. Macaafa tokkoon dubbisaa moo macaafa biraa qabdaa? Eeyyee biraa qaba. Fayyinee. Ni hojii ergamtootaa iddoo jedhamu tokko Aaktis kan jedhamu afaan Ingiliffaatiin beekta? Aaktis sana banime hojii ergamtootaa yookiin hawaariyaa siraa kan jedhamu Amaariffaan. Maal jette? Hojii ergamtootaa kan jedhan tokko banime. Maaliif? Ni waan ta'e dubbisnaa macaafa tokkochirraa dubbisnee. Gaaffiin kee maal ture isin jechuufi? Jechuun waanuma ummati kiristaanni hundinuu wanti biyya lafarraa fayyisaa lubbuusaa godhee fudhata waan ati jette irrattini waa si gaafachuufani. Yesuus biyya lafaatiif kenname kiristaanni warri itti amananii jiran immoo inni cubbuu ilmaan namaa akka inni dhiisuu danda'u fayyisaa ilmaan namaa akka mee hojii ergamtootaa banimee qomoo kiyyaam isa duwwaa akka ta'etti amanuun siin jedhe. Macaafni si bira jiraam? Macaafni si bira jiraata amma gabaabinumaan. Macaafa qulqulluutti nan amanaa eeyyee qabaan siin jedhe. Warra nu dhagaa jirtanii sagaleen kukkutamaa jiru kun kan saadha moo kan kooti? Kan kooti taanaan nanni isaa asumatti naaba. Keessa lamaanuu sirriidha. Ishi firii. Abeet. Firiyyee. Dhagaan mee hojii ergamtoota amma bani kaameelee fi waa ta'e yeroo yerootti ariifatanii daddafanii jiraatanii deemanidha barra. Sa'aatii dheeressanii guban miti barra. callisanii haasa'u taanaanis namaan hubatamu jarjaruudhaanis wanti dhufu hin jiru. Mee waan siin jedhu waa'ee hubachuu eegar dubbannaati. Iddoo ammaa dubbifnee kaanii hubannaati dafi qaabee hojii ergamtootaa banii mee dafi. Hojii ergamootaaf boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Boqonnaa 13 lakkoofsa 23 banii mee. Hayyee Sirriitti ol fuudhee dubbisi mee. namni tokko as keessaa banee dubbisu xiqqoo ishee baadhee yoon jiraadhe bilbila kobbiisii na godhe ammallee gaafan seene. Ishaanollee fi siifan badee dubbisaa inni dubbistaan ma biraa yoo ishee. Ishaa dubbifamu. Yaa? Hayyaa dubbifamu. Okay. Ishi. Elaa akkana jira elaa. Waa'ee Daawit dubbatee dhufeetu elaa kunoo. Saa'olii mootummaa irraa buusee immoo Waaqayyo Daawitiin isaaniif moosisee jedha. Waa'ee Daawit dubbatee dhufee maal jedha? Elaa akkuma abdachiisetti sanyii namicha kanaa keessa Daawit sana keessa Waaqayyo saba Israa'eliif fayyisaa kaaseeraa jedha. Saba eenyuutiif? Saba Israa'eliif inni immoo eenyuun Yesuusidha jedha. Ati saba Israa'elii qomoo koo furii. Saba Israa'el warra 12 keessaa ati gosa kamidha? Saba Israa'el keessaa gosa kamidha? Naazreeti caan. Yaa? Israa'eliidha. Israa'eliidha. Ati Israa'elidha? Ha? Eeyyee Israa'el dhugaadhaan. Okay. Biyya kana dhiyoo bara kam dhuftani biyya Oromiyaa kana?
waa'ee lafaa wajjin waliin qabatu dubbichi maaliif akka dubbate sirriitti adda baafachuu sirriitti jechuun haadhaan immaa istirii makee baruufan jedhe lakki maxxee akka taate maxxee ta'uu kee bareetanan bara kam nufte siin jechuu barbaadeen rakkoon qabu. Amammaa rakkoon qabu. Ani biyya kanaaf abbaan caalii maxxee miti sanyii Oromoo biyya kaa keessa dhalatedhaani. Ani Israa'el miti. Kanaaf namoonni ati Israa'el ta'uu dandeessa. Kanaaf saba Israa'el garuu immoo daangeffamaadha inni iyyuu. Daangeffamaadha. Eessatti daangeffama jetta? Lakkoofsa 5 siifan banaa. Daangeffamaadha. Biyya lafaa kanarraa amman jirutti aniifa biyya lafaatii jedha. Biyya lafaarraa ol bahuu isaatiin wanti hunduu raawwatameedha kan Yesuusi. Dhumeera lammatatti deebiin hin jiru. Bara kana keessa hamma yoona kanaatti uuma Israa'el taatellee Yesuusin hordofuun siif illee hin jiru rakkoon qabu. Wallaalummaadhaan hordofaa jirta waan ta'eef. Darbee immoo Israa'el waan taateef rakkoon qabu. Maxxee ta'uu kee garuu abbaa caalii nama laa dhugaa faasoftu haasa'ii nawwaamin ga. gaafatte sirriitti adda baasi nama laa naa deebistee tasirriitti ani maxxeedha ani Israa'eliidha malee Oromoo miti maxxeedha naan jechaa jirta bakka kana maaliin godha kanarra. Hordoftoonni keessi taasisamu waan ta'eef carraa namaa laa gaaffii maaliif jedhi na gaafa deebii malee cal jettee immoo ofii keetiin haasa'in tasgabbaa jalqaba. Maaliif Israa'eliin taatee maamantu jedha maaliif maxxoo. Oromiyaan kun sabaaf sablammii hedduu of keessatti hammattee hundaa keessumsiisaa jirti waan ta'eef ani maaliif jedhee ganaa sin gaafadhu yoo wallaalaa ta'e malee ani nan beeka waan ta'eedhaaf. Waan biraatti si darbame. Inni dhimma mataa akkaataa macaafa qulqulluu itti hubatteedha inni sii galee Israa'el dhugaa jechuun maal akka inni ta'e. Israa'el keessatti dhalachuudhaan Israa'el jechuun maal jechuu akka ta'e sirriitti adda baafadhu. Firiidha wajjin itti kutaa firii shaadaa itti firiini kana firraa dhiisaa Israa'el Iraan irraa hin dandamanne. Okay. Firii namarraa. Nama shaadaa qabatu jiranitti fakkaata. Firii namarraa jechaa jiru kaa. Itti fufaa. Harri guyyaan guyyaa shaadaati. Maashaallah. Firii. Nu wajjin jirtaa? Okay, keessa deebitee jirti. Yeroo isheen mijeeteetta dubbattu mee furii wajjin xiqqoo ishee waa haasaa. Hai. Hai maxxeen koona jalaa bu'ee. Hai egaa ijoollee Oromiyaan egaa hunduma namaa keessumsiiftee kaan guddifachaa fudhattee kaan immoo dandeessee dhuma kaan irratti awwaallatee irratti lafa dhiitee irratti sirbee kaan irratti gamoo ijaarratee hunduma baattee jirti dachiin Oromiyaa rakkoon qabu. Akkasii maxxee taatanii yoo rakkoon qabu numa Oromoomtu dhumarra boodarra akkasi. Ustaaza furriin deebi'ee hojjaasaa. Yaa furrii kiyya. Ati fufi mee tasgabbaa'e mee al takka mee boqonnaa fudhachaa haasa'e mee seera qaba haasaan kunillee nama baay'ee nu dhaggeeffata waan ta'eef. Ani nama tasgabbiidhumaan haasaa jiru haasaan kuteen haasaa jiralleeti. Ani rakkoon qabu. Mee akka tasgabbiidhaan haasoftu mee natti agarsiisi ishee nan arguun barbaada. Fiizikaalaa hin argamu mala keemikaalaatiin laalta rakkoon qabu. Kan isin jedhu qomoo kiyya. Mee Yesuusii kana Yesuusii ilma Maryamii namni. Ustaaza bittiin illee shaadaan qabadachaa irraa dubbisaame yoo dhugaa ta'eef. Abbitti. Furriyyeen seeti. Mee maayikii qabdime. Abbitti. Warri shaadaan qabadha jettanii ol galtanii maayikii qabattan gadi sin buusa. Qabatta. Dubbattu abitti. Hey. Yeroo takka furii qoy. Yeroo takka obsi. Abitti dubbadhu. Furii maanuu shaadaa qabadhu jettanii innis. Furii. Shaadaan dirga.
Koya ustaazi isa inni cufa banannaan cufachuun beeku. Kuteera bakka inni. Horii kiyya. Shahaadaa tana sodaatanitti fakkaata. Yoo bifa kanaan duuti ati yoo baay'ee kana horii keenya daatti. Makaana keenya Yahudotaaf Nasaaraatu nama jedhani alhamdulillah. Ati ma jirta ka ati kan isin jedhu Yesuus ilma Maryam ni beektami? Eeyyan hin beeka. Okay. Inni nama moo waaqayyoodha? Namas waaqadhas. Nama dhaswa. Ani nama ofiin jedhee beeka. Eeyyee jedhee beeka. Eessatti jedhee beeka? Caafata qulqullaa irratti jedhee beeka. Wangeelota irratti wangeelota arfan dubbistee beektaa ni beektaa wangeelota arfan. Eeyyee dhaga'een ture akkas jechuusaa wangeela jedhama. Wangeela Maatewosii fi Maarqos, Luqaasii fi Yohaannis warra kana argee beeka. Mee achi keessaa iddoo kamitti ani nama ofiin jedhe Yesuus? Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga shanitti. Yohaannis tokko hanga tokko shanitti ani nama ofiin jedha. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga shanitti Waaqayyoon ta'uusaa nama ta'uusaa argina. Ani nama ta'uusaa ani nama ofiin jedhee jira Yesuusiin ilmi Maryam kuniin siin jedhe. Aggaaffii qoraggeeffatee taaqomoo kolaa kin jedhe. Yesuusiin kun nama ofiin jedhee beekaa jedhe. Sagaleen foon uffachuusaa jedha mata dureen isaa iyyuu eeyyee. Ani waa'ee sanaallee siin jechaan jiru kan waan foon uffatee fi waan maalii akka isin ittiin qubanne bagatu uffisannatti tolanaan. Ani kan siin jedhu Yesuusiin kun nama ofiin jedhee jira afurii koo. Ilmi namaa ofiin jedhee jira eeyya. Ilma namaa ofiin jedhe malee nama ofiin hin jenne takka. Namadha eeyyee ilma namaa jechuun namadha eeyya. Ilma namaa ofiin jedhe malee ani nama ofiin hin jenne Yesuus. Rakki. Ilma namaa ofiin ishi ani waaqa ammoo ofiin jedhee beekaa takka. Ani waaqa jedhee beeka macaafni illee waaqayyoon akka ta'e dhugaa ni ba'a. Ani macaafa jechuun abbaan caalee yoo barreessas macaafa jedha. Caafuu jechuun wanta zeeta saafee nagar ማለት ነው. Wanti barreeffame hundi caaffata jedhama. Si galee? Caafuu jechuudha. Waan si gashagaa qomoo koo saadaa fi caa kana bakka buusaniitu matsaaf jennaani warra maaliifaa achumaan jarri kun immoo macaafa jedhanii gaafa sana. Matsaaf jechuun yookiin kitaabuma barraa'ee lafa jiru hunduu matsaafa jedhama yookiin macaafa jedhama. Kanaafuu macaafni ragaa ba'uuf osoo hin taane Yesuus ani waaqayyo ofiin jedhee beekaa. Caafatu waaqayyoon akka waan siin jedhe caafatu qulqullaan jaatanii jira. Caafata qulqullaa ishii caafanni qulqullaahan suni mee caafata qulqullaa keessatti Yesuus iddoon itti ani waaqayyo ofiin jedhe jira. Waaqayyo iddoon itti jedhamee jira malee inni ofiin jedhamee ani kanan gaafataa jiru ramadii tokkoffaa lammaffaa waan jedhamu beektamini ani waa Yesuus ofiin jedheen si gaafataa jira. Ishee Yesuus ani nama ofiin jedheeraa innaan ni dhabde ani waaqayyo immoo ofiin jedheeraa innaan isarra geenyee jirra. Yesuus ani waaqayyo ofiin jedheeraa si jedhee si gaafataa jira. Yoon danda'ama ta'e waa Yesuus jedheen naa deebisi. eeyyee jedhee si deebiseera lammanuu. Eessatti jedhe? Eessatti waaqayyo ofiin jedhe Yesuus? Qulqullaa keessatti jedhe caafata qulqullaa keessatti jedhe. Idduma isaa sana baniiti ilaa iddoo akkasiitti jedheedhaan jedhe. Kan si banuu fi gaaffii tokkoon si gaafadha naa deebista. Lakki nan gaafatin kaase qomoo kiyya. Ani waan si jechaa jiru. Lakki kaa. Ragaan laanni kaasa amma afaanumarraa naa deebiste. Isaaba kennatti maarta malee kitaaba keerraa natti himaa jirtu waan ta'eef Yesuus ani waaqayyo ofiin jedhee beekaa. Eeyyeen siin jedhe. Eessatti iddoo isaa natti agarsiisi. Gaaffiidhaan si deebisa waan na caqasiin jedhe kanaaf na Gaaffiidhaan naan deebisii kitaaba caaffatarraa naa deebisii caaffata waaqayyo sama jette sana. Sarraan barbaada. Akka inni ta'e jira caafata qulqullaa 66 nama akka inni ta'e jira waaqayyoon akka inni ta'e jiraan siin jedhe garuu isaan dura si deebisa waan qaba yookiin tole na